kuma dhibba ja'aa fi shantama walitti sii qabameera. Birrii miiliyoona tokkoof kuma dhibba ja'aaf shantama ummanni kee walitti sii qabee mana sii bituudhaaf suuqii xiqqoodhuma sii waan ittiin hojjettee ijoollee kee bulfattu sii gochuudhaaf birrii miiliyoona tokkoof kuma dhibba ja'aaf shantama walitti sii qabamee jira. Tokko. Ijoollee keenya akkasii uummata keenya uummata Oromoo. Birrii miiliyoona Rabbi zinita tolchu. Thank you. Balaga madde bilbili mere bilbila sumata takarsis bilbila le umata takarsis bilbila bita mesana umata takarsis bilbila bita melle bilbila ko di wara direct sitti bilbila no ready bilbila le bilbila hada kenya umata takarsis bilbila hada kenya bita bilbila hara ini kamne bilbila hara Raik bilbila addisi obboleessa keenya anaafi obboleessa keenya eebbisaatu qobaatti bilbila kana reebitee fi uffata kanallee yoo daa'imaallee uffata haadhaallee uffata koofeerii galchinee uffata irraa jijjiirree hoteelallee irraa qabne kana hunda kan godhe anaaf obboleessa koo eebbisaa du'aayii barbaadaa adda 100 transfer gara obboleessa keenya reeditti badhaasa jechuudha. Tokkoffaa viidiyoo kana nu biraan ga'u, lammaffaa haadha keenya kanaaf sagalee ta'ee hidhamu waa hundayyuu haga lubbuu isaatti wareegama kennee waan hojjeteef obboleessi keenya badhaafamaa birrii Itoophiyaa 100 ta'ee jira. Atillee baga gammadde dargaggeessi biyya keessa jirtanullee kan biraa yeroo waan akkasii argitan haadholii irratti miidhaa akkasii qaama fedheenu yeroo irraan ga'amu akkasin viidiyoo waraabdanii qaama seeraa biratti nama kanatti gaafachiiftanuudhaaf aamilee akkasinii ta'uuf nama rabsuu qofaan hin guddatamu nama rabsuu qofaaf namni hin beekamu nama xiqqeessuu qofaaf miti kan fooloon guddatu waan gaarii hojjetanii uummataa dhiyeessuudhaanis akka badhaafamtan kana booddee illee itti fufa jechuudha. Namoota qaama seeraas haa ta'u seer maleeyyii haadholii keenya dadhaboo keessattuu warra mana namaa dalaganii galan rakkoo gudeeddaa rakkoo humnaan waan adda addaa irratti raawwachuu dargaggeessi mootummaan ni dhufa ni darba. Isinii galee mootummaan hadha bulchaa jiru ka zalaalam bulchaa jiru miti. Mootummaa rabbumatu jijjiira. Baalliidha darbaa kan bor mootummaa ta'ee bakka mootummaa kanaafu humna baratee fi humnuma biyya keessa jiru malee biyya baraatii Faransaay irraa yookiin Ameerikaa irraa dhufee biyya keenya hin bulchu. Wal tiksuu qabna jechuudha mootummaa jalatti. Wal tiksuu qabna jechuudha mootummaan ummata. Mootummaan ummata yeroo jennu kanuma mootummaa jechuun kanuma jechuudha. Rakkoo haadholii keenya irra ga'u dirqama qaama seeraa amma ni dhufutti jennee eeguun qabnu. Viidiyoo waraabuudhaan saaxiluu mootummaa beeksisuu akka inni seeraan qabamu gochuu wareegama barbaachisu haqaan kafaluudha jechuudha. Kanaaf obboleessi keenya kun birrii 100 Itoophiyaa badhaafameera. Gooliin keenya miiliyoona 1 ture. Miiliyoona 1,300 dhaqee jennaan 1.5 agaluun jedhee 1.5 edaafadha galama gallee 100 kan mucaa kanaa jennee uummata kadhannee itti dabalchiifne 50,000 immoo kan dagatamee jiru teelee birriirra jira. 1,100,000 1,550 waan hadha galuuf borgalu arcoo akkaawuntii keessa baankii keessatti hafee gadarca'ee waan hadhaa borriftaan amma wixataatti galu waan amma akkaawuntii isin maxxanfamnaan isin galchitanu dabalamee gara akkaawuntii isaaniitti garagala birrii 100 qofatiyyuu baasii obboleessa keenya kanaaf irraa kennama malee guutuunsaa akkaawuntii isaan ofii isaaniitti banatan irratti garagalaaf isiniin jenna. Aasaas ittiin dheeressu inni lammaffaan immoo
haati keenya kun fedhanu naannoo amma jiran naannoo isaaniif mijataa ta'e inna gaamaa reedii naannoo isaaniif mijataa ta'e irratti bakka isaan barbaadan irratti isaanii waliin taanee quba qabaachuudhaan akka maallaqni isaanii hin qisaasamne akka namni isaan gowwoomsee lafa seeraan alaa lafa kaartaa hin qabne bakka mootummaan beekamtiin kennineef akka isaan bitamee fi rakkoo keessa hin galleef nu waliin taaneeti marii goonee waan godhamu goona hangala kootiin saganticha asuma rassini dhaabbadhee jira dubbadhaa warri jalaas hin galtu warri yaada qabdanu amma yaada kennachuu dandeessu fixeera. Baaraga hin bayaane. Galatoomii. Okay. Eluu dubbanne nuti qabadhaa. Reedii koo obsi. Eluu dubbadhu. Ayya hundi keessanuu akkam hojii ture yeroo nama barbaadu galatoomii. Amma hirribaa kaana reefa dhufsanii. Wallahi hedduu nama gammachiisa wanni isin gootan kalee gootan ka Oromoon gootan hundi keessan ana qamadaa guyyaatti hedduu itti gammade tokkummaan keessan haala tana qarqaaruu qofa osoo hin taane akka biraallee hin dhufne yeroo biraatiif barumsa akka ta'uuf sooshaal miidiyaan akka sagalee ta'uu dandeenyu itti mul'isne wanni kun yeroo sadii deebi'e lamaa miti tokko magaalamaan itti dhalatte kanatti intala wayyaabaa wayyoo dhageesse poolisiin tumaa ture. Attu nun jedhani waan sanillee miidiyaa finne achumaan macallee mana asii sagalee illee argan nama ijaaba qabu tumaa turanii poolisitti tume kun ka jaamsasa abbaa keenya roobitti tumanii kun ka dallatti tumanii wanni kun irra deddeebi'aa jira naannoo keenya yoo ofirraa dhiifne bareedaa uummanni ofirraa dhoorge gaariidha ijoolleen uummanni biyya sanii uummata miskiina bira dhaabata boqqoolloo basheetaa fidee nama tumu aga barbaadde nyaattee cidhattee kararra deemuu dandeenya tumaas hin godhan. Garuu amma dhufe kunniin annaaf hin galle warroonni roobee qabasan keessaa nama torbamumaan nama tokkotti baale jechuudha. Oromuma bakka dhufanii hin beeknu jechuu barbaadeeti. Bakka biraatti warra dhuftanillee kabajaan naannoo sanii adabadhaa tataa dalagadha. Warri bareesanillee namoota naannoo keessanitti himamu irraa qoladhaa eegaa jechuudha. Maqaa ganda sanii balleessaa jiran labbeenii jechuu barbaade. Hedduu takka mubaarak galatoome waan gaarii goote akkana wal bira dhaabbachuu akka Oromootti danda'a. Taane gaariidha. Obboleessa keenya reediyeetillee gamma galatoomi. Ijoollee warra dalloomanna karaa sabni beekne gara hangeetu dalloon jechuudha. Biyyuma quufaati biyyi sun biyyuma bunaati furuutiiti biyya waan bara qabdu jechuu garuu taateen kun achi keessatti taate rabbiin nurraa qabu balaa akka hin taane kana nutti akka hin deebine namni warri baale ofirraa dhoorgaa hattuu ofirraa balleessaa kashilabbee ofirraa dhoorgaa kashilabbeen maqaa isin balleessite maqaa keessan gaarii kabajaa kan namaa qabdan kan nama qarqaartan nama bira dhaabbattan boqqoolloo lamaaf qorruu yoo deemte bonaaf ganna yeroo midhaan haamamu wallaan maddaa baraa sii kennu uummanni sun zakaa jedhee ol deemte osoo deemte guurataa oolta gabbaatee roobe magala keessa qamadii haaman jechuun bonaaf ganna kanaaf akkasitti akkasii haa jabaanu sagalee olii haa taanu nama waan akka galatoomii waan dalaite waan gaariidha itti kufi akkanumatti jenna sibira jirra nullee. Cerufo ulfaadhu galatoomii amma namni dubbatu eenyunni Maarqosii fi Mubaarak Baaleetti dhiifama nu godhashi hundi keessan nu dubbatu ganaa namni yoo galee dubbata. Galatoomaa ulfaadha hunduma keessanii fi maazirii keenya horas jiran gubbaarra jiraniifis hundumaaniyyuu nagaa isin gaafadha duraan dursee reediifa maazirii keenyaan baay'ee dhiifamaa wanni isinirra ga'e akka saba keenyaatti tokkoffaa akka aadaa fi akka duudhaa Oromootti akkasumas akka Waaqayyootti illee waan sila harmootiif hin malleedha. Egaa waan hundumaaf immoo Waaqayyoo waan tokko gaafa fidu waan gaarii fida. Isinitti hin dhaga'amini mooraaliin keessan hin cabini. Inni guddaan saba ofii qabaachuudha. Rakkinni yoo namarra geessayyuu saba ofii qabaachuun akkanatti nama boonsa. Kana booddeellee isinii jabaadha. Wanni tokko wanni ta'u hin jiru isinuma waliin jira rakkinni uumame jechuu barbaadeeti. Inni kan biraani ani dhaamsa tokkoon qaba. Kanaan dura gochawwan suukanneessaa biyya keenya keessatti baay'ee argaa turre jechuudha. Yeroo tokko yaadatu ta'e nama jaarsa abbaa keenya kan ta'an tokko itti dudanii waan akkasii godhaa turanii. Akkasuma harmootii tokko illee mana baaburaa bakka ishee midhaan daakkattutti fa'aa qabanii milishaan akka barbaadan dhidhiitaa turanii. Amma immoo deemee haadha keenya kan gochaan kan kana caalu baay'eetu jira jechuu barbaadeeti biyya sana keessatti. Nuti amma akka sabaatti sabni miidiyaa irra jirru yeroo ammaa kun jenereeshinii miidiyaati mootummaan illee ni beeka.
Waan kana qubanuma qabadee yaada. Kanaaf gochawwan akkanaa kuni hawaasa keessatti akka hin raawwanneef mootummaan waa tokko gochuu qaba. Nutamma asuma irratti uummanni gaaruuf gargaaree duwwaa deemu osoo hin taane waan akkas akkasii kana akkuma kaleessa qaama seeraa dubbii kana hordofsiiftan qaamni seeraa waan akkanaa nuu qabu qaba. Yeroo hin jedhu yookiin poolisiiwwan ba'anii hawaasa keessa gadhiifaman kunillee kan argamedha. Yoona kana caalaa kan jechisuu kanneessaa waan suu kanneessaa godhan hedduutu jira waan ta'eef mootummaan hordofee yookiin namoota leenjisee hawaasa keessa gallakkisu kana mootummaan leenjisee kan nu lakkisuu qaba. Gaaffii akkasii mootummaaf dhiyeessa. Yoona haadhi keenya hedduutu akka ta'aa jira kan nuti quban qabne jechuu barbaadetti. Kana waaqayyootu nu bira fide malee kan poolisiiwwan ijoolleen leenjii hin qabne akkasumatti ba'anii hawaasa keessa deemanii hawaasa keenya ijoollee keenya maatii keenya zarii keenya dararaa jiran hedduutu jira yoona jechuudha. Kanaaf nu waan gochuu qabnu akka mootummaan illee waan kana hordofee waan kanarraa barumsa baratanii mootummaan bahee ibsa kennuu qaba. Keessumaa poolisiin of eeggadhaa. Qaamni law enforcement warra seera eeddan hawaasa kan dararreef mootummaan waan kana uummatarraa akka dhaabbatuuf tokko ibsa kennuu qaba jechuu barbaaditi waan kanarraa calluma nu gargaaru miti. Mootummaan ni arga qaamni mootummaa waan kana ni argu waan ta'eef bakka jiretti responsibility fudhachuu qabu jechuun barbaada. Asumaan immoo inni sadaffaan finni dhuma uummanni keenya Oromoo dhugaa waaqayyo warri wal beektanis warri wal hin beeknes amantaaf gandaa osoo wal hin qoonne safuuf aadaan keessan garaa isin nyaate gaaf haadhi keessan akkanatti miidhamtu dhuftanii bira dhaabbattanii mataa ishee ol qabdan waaqayyo biratti malee nama biratti miti kan galataa qabdan waaqayyo biratti galataa qabdu. Boruma iftaaniifis akkasitti tokkummaa keessan itti fufaa. Wal jajjabeessaa wal bira dhaabbadhaa. Baay'ee namatti tola baay'ee nama gammachiisa. Kanuma jechuun barbaada hunduma keessan waaqayyo isin haa eebbisu bakka jirteetti jiraadha. Akkasuma immoo obboleessa keenya reedii atillee waaqayyo si haa eebbisu jechuun barbaada galatooma. Al tokko gidduudhaan Muniiraa ol guddisaa akkaawuntii nu maxxansi Muniiraa akkaawuntii nu maxxansi nu agarsiisi namoonni danuu akkaawuntii dhaaru warri akkaawuntii irratti galchanu Mubaarak Baalee dubbadhu sana booda Aleeksi dubbadha. Hedduu galatoomaa daqiiqaa sadiin takka yoo naa kennite mee Muniira nuti qabadhu sagalee deddeebisana fakkaate. Tole galatooma dursa namni naman galateeffanne waaqa isaan galateeffatu Mubaarak galatoomi Aleeks Taayyee Abdii Geetaachoo Sooyyee Maarqoos hundi keessan reedii galatoomi keessattuu qarqaarsa qofa osoo hin taane namoonni qaama seeraatu wal qunnamtanii bifa saniin yeroo nu cinqabne sanitti rakkoon akka hin jirre nu hubachiisaa turtan ulfaadhaa galatoomaa wayyoomaa jechuun barbaada. Itti aansuudhaan ummanni harmee keenya kana bira dhaabattanii qarshii 50 eegalee hanga humni keessan danda'uun waan dandeettan gootan even warroonni waa kennuu hin dandeenye viidiyoo kana sheer gochuudhaan nu cinaa dhaabattan ulfaadhaa galatoomaa fayyaa ta'aa gara fuulduraatitti illee waan akkanaa kanaaf walii haa birmannu. Viidiyoon akkanaa kun yoo gadhiifame sheer goonee addunyaan dhaga'ee namoonni akka irratti yaada kennatan haa goonu itti haa barannu jechuu barbaadeeti. Inni biraa harmeen teenya tun baga tumamte. Tumamuun isii waan gaariidha. Osoo isiin tumamuu baattee osoo akkasi dhidhiituu baatanii namni isiin argu umrii isii guutuu hattuu taatee umrii isii guutuu kadhattuu taatee umrii isii guutuu rakkattuu taatee ilmaan isii beelaan deeman jechaadha. Baga tuman. Tumamuun isii kun waa lama fayyade. Tokko akka harmeen teenya qarqaaramtu ijoolleen kun kana booda jireenya nagaa akka jiraatan godheera. Lammatammoo duulli nuti miidiyaa irratti goone warri seeraallee akka of argu akka qaanfatu akka lamuu gochisu kanneessa akkanaa kanaan hojjanne uf arganii jechaadha. Baga tumamtee baga immoo itti milkooyte. Kana jedheetuma seenaa xiqqoo takka isinii himuu barbaada waan gaafa ijoollummaa na mudate. Anaa fi obboleessi kiyya dallaa namaa cabsinee iddoo namaa seennee baaqela nyaanna. Baaqela keessa teennee nyaannee quufnee kaan cirannee kaan caccabsinee numaa baaqela keessa gangalannu haati iddoo sanii nutti dhufte kiristaana maqaa isii dha'uun barbaadu ollama kenna naannoo kenna nu dhufteeti nu qabde. Gaafa naaf obboleessa kenna kana nu qabdu harka qabdeen fuutee manatti nu galte. Nu hin boonna sodaannee nu tumuufi jenne manatti nu galtee anaa nyaatu ilmaan koo hin beeloftan jetteet buddeena gogaa fuutee barbareedhaan waxii hin qabu jettee buddeena nu jala keettee nu nyaachiftee nu obaaftee nu quubsitee baaqela nu cirallee nu kennitee deemaa nu jette. Gaafa mana geennu ummaan ti'eessaa fiddanii nuun jette.
Iddoo akkana seenne haati nu qabdee waaqelallee nu kennite nyaatas nu nyaachisee nu geggeessitee jenneen. Ummaanti anaa fi mucaa obboleessa kiyyallee fuutee mana sanii nu deebifte haadhaan. Akkas godhuun sirrii miti. Ijoolleen hanna baratanii tumi jette ummaa sanii nu deebifte ummaan sun nu quntuuttee gan nu dhiifte jechaadha. Ummanni keenya kasi komandoo aadaa akkasii qaba. Asheeta walirraan dhoorgan. Wal nyaachisanii wal obaasanii wal geggeessan. Wanni yeroo askaluu kana ta'aa jiru luuxii